Pintar. Ini gimana? Itu ada tuh. Misalnya kita pada office, orang di office, mulai itu terus dia lagi mulai dia lagi terus. Terus komedi kayak demo, komedi aku di sini. Education, lalu kita education pun aku. Misalnya ini. Dulu mana orang kayak ada orang yang sedih dulu. Sanias, Osman ganda orang mau dokter ganda kan dia ini. Samboda anak kuda program tahun biaya ini. Sanias dah kurang sedikit Osman dia itu. Karena mana itu, wajib dia berpakaian mana itu, jadi terus. Cepat emosi lah, bukan sedikit ini. Mana thank you very much. Ibu kalau tuh mah, sabar kita tulis. Besar tuh ada ladies, semua. Jadi tiap hari ini, sudah amat. Ibu yang posisi ini, orang sudah di Korea begini. Jadi tinggal Jepang mau Korea gitu lagi. Cina tak jadi. Sebenarnya itu cimo hawas karena tak jadi rubau. Walau juga. Itu part ini berfoto karena boleh kan. Boleh bermuka cukup, family design tim cukup, dan family rumah, dan profesional rumah, dan also community leader. Kau bagaimana boleh kerana agar sebenarnya ini nak paling kau mirip, agar lambang kamu paling berkoordinasi sah. Awasi kerana sebenarnya awasnya dunia kan, berwujud dibertoda, amane dibertoda koordinasi awasnya, udah Hoggasa bukti ko hoggasa progress. Inai aim mana tu kita jadi. Istilah awal ni awal. Dua ada kira budak kan. Arkani, budak kani, tabdani. Kilat kani, erga bilang bodas. Hoggan kani. Bukan anak pun, itu orang bangsa. Awal ni beralih sini tidak apa orang. Awal ni kena dikerja. Rumah kami kita bisa tanya oli, kalau bahasa orang berarti itu orang itu. Nolnya lebaran itu biasa tu sama orang ini. Guna provide very practical leader. Ini rumah ini bukan to be theoretical, bukan to be cognitive. Asal orang itu. Karena orang tu hobi kisah lama bergerak. Karena mampu tu aku sedikit satu je. Jangan ni luar jadi. Abang mure adwari ohai orang. Nama sabun saga proposal bang. Diri kami ni bang. Ini tu kan kami bukti kami. Berapa sih tahun tu? Hanggar se jalan biasa jalan tu. Ini one level example or professional. Romantic, raja itu, I miss them. Saya tak pula hidup, awal itu, ilmu sari berbuat dengan gue. Misalnya raja itu, raja itu, general Buratas, absurd kan asal itu kemarin, erga dia kan mereka kasih, orang mau pulang dalam ni, warna kesel, tapi di kesel, warna uni kesel, sama karena kita sekarang kerja bertemu, erga pun terus, kita kerja terus. Jadi komedi kerja karena kapri dan tadi asyik जरूर लेसन हिंदू का काम है और जगह पे करी आपके ईसानी को बोलते हैं ईसान दरन जब बात करें आपका वो बोलते हैं मंदिर बोलते हैं हमारा करा संदरन चिंतनी आवाज के लिए आपका बोलते हैं अभी लवा और वहाँ वो हिंदू तो माँ अब तुम भाई तो वो यार भैया पढ़ सके नहीं दूल्हा का बाजी आना नैरोबी रहेगी दिसंबर पुरस्कार नैरोबी रहेगा नैरोबी रहते चिशली वही डबलसली इब्बा डिप्लोमेसी इब्बा मालका इब्बा शोर के सुम्मा डबलसली लगता है आज सीजन में बराबर ये जो बच्चे उनने मुहम्मद के नाम बाजी तक का करार जगह बाती तककेसती हासवा इस khusus siasa Jogja ada kabupaten ke Nyegram Pete
Uummatni keenya waan uummatni keenya rafee dagalee ilaalte moggatti dhiibee deemaa turte harka uummata keenya deemsuu danda'anii jiraatu. Firriinis alagaan hojii beekuu qabu. Uummanni Oromoo kun uummata ammayyaa 50-60 qabsoo keessatti bilchaatee waddamee itti qabbanaa'ee itti dhoowwee cimina bilchina quba qabu horate ta'uu isaati. Yeroo barbaachisaatti kan eeguu danda'u kan garuu hin rafu. Yeroo barbaachisaatti kan ka'u kan ka'ee garuu isheen hundurra gaafii ciccimaa ol gaafatu. Ejjenno ciccimaa calaqqisiisu. Kan wal waqabu wal qabu. Yeroo barbaachisaa ta'etti siyaasaa sababa osoo hin ta'in siyaasaa biyya sana itti gaafasanii yeroo gabaabdatti to'achuu danda'u akka ta'e biyya tokko keessa mirkaneessinee jira jechuudha. Kun bilchina uummata keenyatiif ragaa guddaadha. Ammas jiru uummata keenya mirkaneessinee jirra, marii godhaa jirra, marii kan bilcheessinee gara hojii deemnaa jechuudha. Haaluma kanaan haala qabatamaa biyya keenya keessa jiru kan yeroo ammaatitti duula karaa ta'ee eegalu fakkaate wal yaadachiisuudhaaf. Wal yaadachiisuudhaaf qabxiilee takka lama haala uummanni keenya keessa jiru gabaasa biyya biyyaa jiru isinii yaala. Uummanni keenya miidhaa akka ammaa kana takka argee hoggan jiru gara mootummaa irra jiru isa waanii mormuuf. It is practically a fact. Ajjechaan jidduu kana intarneetii irra maxxansaa jiru 0.01% ta'uu waan keessattuu Oromiyaa keessatti waan ta'eef. Lola keessatti namni kun dubarra kakawwee qabatee bosona galee fi kakawwee qabatee aangoo qabatee osoo loluu baate osoo rajjeessuu baate ni gamna. Kan jechaa jiru garuu nama lola keessa hin jiru. Nama nagayaa shakkiidhaan qabanii eega hidhan booda hidhaadhaa gabbaasanii haayoo maabboo duratti ganda hunda gabbaasanii duratti miskiina akka duubatti hidhanii ajjeesuun waan bakka takkaa lamatti taasifameen waan Oromiyaa guututti bifa qindaa'aa fi tarsiimawaa ta'e raawwatamaa jiru. Erga waan kana maxxansuu eegalee namoonni qaama nageenyaa mootummaa keessa jiran tokko mul'atanii waan jiran waan isin jiru. Maal bakka guddiiftaa? Innaawaa lubbuun namaa rakasuu bira dabeeti gochi fuukkii isaanii fi nama qaanessu akka waan gocha sirriitti diffeen godhu yaalaa jiran. Kanaaf tuulitiin kun gara jabeenyi kun warra du'ee fi warra nama raajee fi nama miidhaganii nama keenya saayikoolojikaalii tiraansfoorm godhaa jiran. Yoo yaadattan waggaa 8 irraa waggaa 2 irraa waggaa biyya kana ta'e waggoota 5 biyya koo kan dhufan keessaa tokko it is normalization of cruelty. Waan aadaa amantii biyya sanii keessa hin jirre dur hin jirre waan haaraan as gahaa jira. Ilma namaa akka duratti hidhanii erga ajjeesan booda reeffamuu is incredibly strange situation. Kun dhabinii deemu. Boru kumsaan furuu danda'u. Garuu aadaa hamaa bad political culture, bad culture of cruelty and violence uummata keenyatti waan uumaa deemuuf dura dhaabbachuudhaaf dirqama. Kana dhaabsisuudhaaf immoo hunda dura mootummaa keessaas mataa mootummaa sanatti fuulleeffatanii duula cimaa duula saaxinuu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kana qofaa miti. Saba wal waraansamee keessa jiru dhiiga nama keenya ajjeesan qofaa miti. Walii nama gaddisiisu qabu. Namni keenya bakka lamatti bahee tokko bosona galee tokko masaraa taa'ee wal ajjeesu qofaa miti.
namni wala jeesummaa dirqameedha. Dur osoo gaafa osoo mutikkalatin osoo mutin beekin zamana darbii nama keenya beeraawi Eertiratti looludha. Beeraawi jedhanii dirqisiisanii fuulaa deemaa ture. Amma bifa san haaraan fidanii Eertiratti arguudhaaf osoo hin ta'in Shawaa keessa, Wallagga keessa, Arsii keessa, Gujii keessatti obboleeyyanuma isaa akka ajjeefu. Dirqiidhaan fuudhanii gara waraanaa ergan. Hoggaa inni dide. Bahuudhaaf haalli qabboon isaa takka gosti isaa takka abooshaan isaa maallaqa waliin baaftee akka ta'u qabu jechuudha. Oduu torban kana keessa geessan aanaa tun lo'ana beekaa keessatti mucaa xiqqaa amma 16 hoggaa fuudhanii deemu deeman. Budeen haati fi abbaan budeenni dhale waan obsuu dadhabe. Miika miilarra kuma. Haadha abbaas ajjeesanitti ilmoonni iskoollee irratti madeessan jechuudha. Kun waan aanaa tun loqomatti ta'uu isaa jiru miti. This is happening across the country. Kun gara jabeenyi akka mul'anne biyyatanii godhamaa jiru. Ta'ajjeechaaf kan waraanaa bira hoggaa dabaree saamichi. Saamichi. Silaa warri gaafura hoggaa miira itti hedduu keessan finfinnee fi dirree waan dabartanii. Ikkaan gama gabbaatan gara baay'ee kan baru. Amma iddoo kanarraas immoo egaa domestic flight. Flightiin biyya keessa parsantii 100 guddatedha. Maaliif beekaa? Namni finfinnee dhaqee rooba dhaquudhaaf gaara biyyi bareedaa kan keessa ta'uu ni sodaata. Kanaaf xayyaaraan dhaqa rooba. Gibeen cehee amboo qaxxaamuree gibeen cehee dhaqamtee dhaqu waan sodaatu xayyaaraan dhaqa. Karaa kanarratti waan milishaan nama gootu yoo milishaa afaanii buute kan maqaa adda addaa dhaatee hidhatee deemuu si butee akka re'eetitti si dhaareeffatee warra keessa si gurgurata jechuudha. Kellaan bittoota dhaabatee jiru. Kiiloomeetira 40 keessatti keellaa 5 fa'aa. Keessattuu bakka oomishni ciccimaan jiru. Keessatti nama keenya qabaleen karaa qarrabuu, aanaan karaa qarrabuu, godinni karaa qarrabuu, naannoo karaa qarrabuu, federaalli karaa qarrabuu, milishaa miila bitaa kan miila mirgaa adda adda qarrabuu. Yoo dhageessan gama baawurnaatitti oomishni guddaa silaa jima. Jimaan wanni kufee namni keenya rakkataa jiru qaraqni sadarkaa adda addaatiin deemuun qonnaan bulaadha hedduu waan xiqqaatu gahaa jira. Gama baddaatti dhugaa dhuftan, gamaan siinaa dhugaa dhuftan oomisha amma barana parsantii 70 qonnaan bulaan dirqama mootummaadhaaf kennuu qabaa jechuudha. Mootummaan haala eegawan jiru. Xaa'oon samii jedhu, farri aramaa samii jedhu. Kana funyaan qabanii irraa fuudhan waan dirqisiisanii fi gatii itti murteessanii. Qonnaan bulaan irraa xaa'oo gatii irraa dhaabuu hiikee falmachuu danda'u. Mootummaatu gatii murteessee itti gurgura xaa'oo. Farri aramaas akkasuma. Qabatii isaa hoo qonnaan bulaan gatii kanatti gurgurtaa gabaa irratti hangana gabaa yoo kuma sassee kuma satti kan dhabu. Gatiin haa dabalaa jechuu hin danda'u lakki amma gurguru. Bulfatteetiin gaafa gadii wal dabalee tursiisallee hin jechuu danda'u. Kana dinnanoo ni tumama yoo ammaa gadi jiru. Kun hiyyummaan uummata keenya keessa akka hedduu babal'an godhaa jira jechuudha. Saamichaa dhiibbaa kanaan dabalatee waan jiru balaa kooriidoon jedhamu jira. Uummata beelaa jiru dhaqee irraa buqqa'e. Kalolli bittaan magaalaa saamaa jiru kan magaalaa xiqqoo keessatti kan namni ijoolleensaa biyyaa namaatti gabra taate ashkara namaa taate maallaqa xiqqaa walitti qabdee dukkaana suuqii takka halluudhaaf haakoodhaaf takka obboleetti kadhaaf jaartu. Akkasiin ijaaramee qe'ee ganda keenyaa bara wanni masalaanni balbalaa dhufee ijaaramee jiru. Kamis dhiibbi akkasii carraalee murtaa isaa kan boodee fuula alagaa gidduutti miidhamne karra ga'ee ijoolleen ijaarrate kana guutuutti jalaa diigaa jiru jechuudha. Kun kalee jechaa hin jiru. Hoggaan itti yaadu saboo jala kana ofiidootu wayyaanee
Bicara kan maal bergoda ini uang berkaitan dengan distraction, human distraction, property distraction. Berbagai satu akan nama berubah jadi. Bifakana umat Oromo bangga kisah bida karena timundam. Maka Oromo raja nanole head wajib lola kisah. Dia kisah tidak wajib, amar wajib. All ladanis amma ibang gamamana putri kodua dia memang Somalia wajib. Ketika mereka kisah berkata dulu, sebuah negara dulu. Boleh dulu bisa. Amma muara kita pun berbeda. Mari biyolesa kan nanti mari biyolesa akhirnya sa abi presiden di kodu bahasa kita kerja nama kayak ulah ulah busu berbat. Lima hari sudah. Lima Somali wali nubus. Lima sahabat ada wali nubus akawan munari. Akhirnya kami aku orang ada sesama dia kan itu. Sabakan ulah na wali busu. Kesa sa wali busu. Dengar tadi patok orang tua kita dulu wala ke arsi anak kekawar kan dia pun bobo. Amma berbodi nak kaya seperti bal kamu kaya bobo. Gama kibat orang itu, gadi bodi umat cu, nano lagi lejiru raka udah. Umat lagi kita puji karena sih keborna, wali tipu sudah kiri saat kita. Gaul umat atau kau ada ni saya. Arguda buji sama udah dong, arguda buji kan juga udah. Borang kisah ni arguda Buddha tu kita angkat kena tinggi dan angkat angkat terbaru. Akhirnya umat akan oleh tim pusani, koso ini walor iji saya oleh itu, kisah saya ini sama udah. Baru kemudian kisah arguda koso ni bisa Buddha tu kita macam. Alat toni nama saya orang kan baru kerja. Oso isin bosa di bolan, ijorin bapak ni, sam lihat tu kita sesuatu gitu. Lalu orang mau lihat kan, agak dalam pura jadi, di dia pasal mana, biye itu dia, Somali orang itu. Orang mau tanya, gabi kucing orang kita ada, gabi nana orang kita ada, gapa bagi bala orang kita. Gama Oromo wala jesi munda bade sabab Oromo ta wala nubu munda bade gama mata sawu dira su munda bade gama sirna ummato ta ta utum anas bodinas biyas akan utum tu balida ila mena to matu lagi hangga sun nabi ke biyala jetanis rabbi surat lata ini ku biyala ga jete wali tu wajib aku tak kabaju lari dua juta. Aku tak tahu itu wujud dan itu wajah dan tahu apa balik. Itu wajib dan itu balik dan tahu kau. Pun bagi wanita tu kalau kami media nanti semua dah kita kita tagari tu orang mau ambil muka dia lah macam sana. That's not expected of you. Umat dia gara juga. Hedung kaisa akan dibagat dari atas sendiri. Dia kan kaisa dibagat dari dan desa ni mali kaisa kerja tadi. Kira ali kaisa diwanjalan tadi kira cukup itu namanya. Tunggu setengah demo ni. Warna isim kode isimnya tu berbagi. Yo tak ada. Bosol kau tu singkau, bolong kau singkau. Karena wani kudan mata kayak biaya itu biaya jauh sih. Komi di mana pembelian lebih tinggi. Komi olah di dunia. Komi ya roti himatan kau. Akhirnya komi akan waktu berani ni mata komi bukan kayak sangga tu batu. Bukan ini atas mana ni olah yo olah ni. Yo apa wali tak boleh. Yo wali nada punya minat olah kanya. Halkan takani ulah wali kuani dunia mah kan dunia. Wani halkani halkan ke suara tu jelas. Anda dacim beri, anda dacim itu, bulan. Kenapa? Nam siapa kau bolsi angka bapak magi jadi tak kau boleh jadi tak kan gawas itu sulit sih.
ijoollee gama sooshaal miidiyaa fi waan hin taane akka taphatti beeku kun. Oromoon kun taphatti ijaarame dhiigaan kasa ijaarame beekaa. Gaafa warri keenya jaatamoota keessatti sochii afurtaa godhee bara. Saamichaa fi hidhicha baaletti godhamu diidanii fincilan. Gaafa sadoof qananiin sirna mootummaa diidanii jeneraaloonni kolonelli keenya fincilanii bakka duulana jaaru. Gaafas alagaan Oromoo bittinneessatti namni waliin beeku. Achirraa hareetti namni keenya dhiigaan yeroo itti hin bara. Almaran gammadaa namni yoo maaliif abdiin? Isaa fi maamuma sabbe gurbaan guddate. Diraaftii kitaaba seenaa Oromoo jedhutu akka qabu. Jaalamaan saniitu odaanis asxaa walii galaa fide yaada Oromiyaa gosa hin maal jennee keessa? Bobajjeesuun matarraa eegamee mataa tumanii hayyuu seeraa jaalamaan Sanas mereka muda kita kan, muda. Wani orang rumah muda sudah berapa lama itu dua kali saya. It's a powerful political bond. It's a powerful social cultural bond. Igan jalan, ilan jalan. Karena safat ada jecha. Wan mereka morkabi, hijab. Namoota dhuunfaa fi garee xiqqaati jecha shasharafuudhaaf wanni godhamu dhiigaaf lafee obboloota keenya abboota keenya bara dukkanaasa. Si beekaa bakka waan namni kun keessa dabree dhagee yookaan laallu laafti fakkaatti. Har'aaf tokko kaayoo taa'ee tokko misooma taa'ee tiktookiin waa diiguu barbaada. Sama kana jaaruudhaaf gara warri akka Adam Saatto manni poostaatu waan hin turre intarneetiinis xalayaa baadhatanii taate sama du'aa bira dhugaa dhufan taate dhugaa bira dhugaa dhufan qabamanii waraqaa nyaatan. Achirra dhaabannee as geenye jechuudha. Achirra dhaabannee as geenye. Har'a immoo tokko fadhiidoon uummanni kun dhiiga isaatiin hanga irratti ol baase haka ummata kana irraanfatte badii kaleessa irratti dalagame foon yaa'ii argamtee gallattifamnaan har'aas quufaaf jallina warra qe'ee keenya keessa takka takkaan isii hidhee ol baasee sanirraa barattee maal jedha raantii harree jala ooltuu dhufuu barte. Jarri hanga warra jirtu wayyaanee irra ooteeti wayyaanee irraa hammeenye irraa baratteeti bira isaan nama hiikoomuu barbaada nama kenniinuu barbaada sababa biraa doon dhuguu barbaada. Nu keessa gowwaa fi hoofaan tokko tokko ummata keenya sadi waliin dhuguu barbaada. Kanaaf hawaasni keenya wal gorfadha. Wal tasgabbeessa dalagadha. Gaafa aartan gaafa walii aartan waan keessa dabarree agadha. Kita market itu hari berbeza. Wahid tu kesain hati. Kesain hari ini wahid tu. Wan jiru tiga kali telah. Jiru isani ini, jiru apa tak ada ini. Karena wan kes itu berbeza. Ya ada cap, walwatu, itu berbeza dalam. Amma boda, rapat kan buat ini. Walgargaaree fuudhatan nuti hooggansa gabaan siyaasaa Oromoo jumlaa malee cirichaa waan kanneen jiru. Kana immoo itti beekne ni yaadattanii gaafa sochii kana eegallu naannoo 2002 Oromoon humna siyaasaa garaagaraatti dambe dambeetti oodantee fuula buutee masjiida galee cherchi galee namni wal dhubbee wal biraa dhiyeessee Palto kiduan ada dari wajah wajah. We change the dynamics. Dynamics Oromo itu, jalan siasa Oromo, caro dan ganti bola di Sondan. Tan kayo kapso Oromo jumlah
kaya ko kaya din to pagulong boleh. Mawala tulan. Kojiran. Abatamat dia mula sapi sampai mula. Wan mana kana ko mo mo na pakka. Tingkat lo kan ini kojan tulan mana ini. Omne bak khasol romo bakana kan gay surga kan macam mana lo jangan. Wo ka hum kaisa ki. We change the course of history. We will do it again. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti itu pun di siasat ngomong siasat secara orang di ini. We know this how to do it. Isi no. Umat aja cara guru mau bicara tu timur bulan dari mana? Umat gada, umat Buddha, umat Zena. Kalau gada ni orang mau apa? Amma mesti orang mau apa itu? Orang mah kayak sampah, sama kayak enggan hindan. Garumbo, biya, sama kayak nyaris. Umatona, Allah kayak karapi wonder nunggu. Adensi siasa, waktu itu era, wal kaisa nutesi sih. Sari sebenarnya siasa dinamik, hak abdanta kayak mati, hak abdanta umat gratis, tis. Ini apa itu? Karena Wari Oromo ada kode, anggur tu berbakar Oromo bisa kau terang ada kode, tu berbadu, akai kita hal seperti ini. Negara kerja. Kesat tu hari orang sini kau terang kesat tu wani mugar jatuh. Balage alagat jecak umat berarti lagan berbila. Nanti kau cakap saya pakai ni, nak ayo nak kasar tu. Osor iklan lagi, osor nak dari basin, nak kasar pulau dia bisa. Mangkudo kaisa itu dah dia, ayo mangkudo tak tahu dah dia. Berapa sini nak kerana tadi mandi berudi, raksa kita kena itu. Anak kaisa tu orang sosial media bakal lebih kaisa tu, mandi kaisa. Buddha ni pula tulen, umat ni kayaknya, omse pula tulen, umat ni kayaknya, ika wajib kita terus ontan, agak buat wajib gabuan ni, salting agak terus ontan, olkay mulat cu, olkay beran socok dengan orang itu, karena kalau apa nak, siapa, apa mungkin apa nak bagai tubul. Pakai tubul. Wain jalan warna pun kita tu mungkin ada tu yang naya cuma. Sambo dagaru, rorong, ajencan, samici, salpun, orang-orang untuk ibadah mantul pun lambat tu yang bawa itu. Sebenarnya siapa sebenarnya bilang ke, midang gahe dia muni. Kalau kan yo, barat kalau dia tu orang dah. Gari nakala mau muncul istara atau berbentuk udah sampai kulit pula. Suara batu mamang gua sini tuh ada saja. Nuti lagi kapsul sini. Kapsul itu dalam ini. Kapsul ini dah ada orang juga. Wah warna kayak kerana mereka dapat tanggung jawab kapsul sini. Wani kayak biasa di Indonesia. Alam makan di luar di jero, mikda sama kita dengan orang dalam sini. Yani umat kenya di Allah oleh buskan. Anggo ni rapat udah boleh bukan fasal sini. Dia orangnya tahu mandi kenya ada tikul, ada terpatau. Ini masa di kabajan. Jalan dekat kerana kata ini makai sabau. Sebenarnya kerana umat ini hundi, esi tempat abad ini dikulcan. Dia walimbo, walau angkat muda sana itu, bulcan, lawak, harora kamu, hamba dan dia tulis kan, saya aja tuan kucing saya mau imat aja tu, karena anda rukun dua itu tu, baik musa kamu itu rakusan, musa kamu itu rakusan, saudaranya 10 dewi.
haaloo fi xiiqii seennee jarjarrees doonii wajjin. Gaafa gargarummaatu jarjarree doonii hedduun daree amma gaafa harrii qabnu fi abbaa ilmaa sadeen ilaalaan ammoo tasgabboonee eeggannoo deemna. Hedduu galatoomaa isaan waan deemaa jiruuf carraa gaafii kenna. Waan isin cabanii miti koo yaa aga haasaa dhageenya xiqqoo waan cabanii amma sagantaa kallattumaan gara gaafiif deebiitti deemna. Gaafiif deebii yoo qabaatan nama asii ni lakkoofna. Namni tokko baay'ee fudhatee deema. Bakkitti nas jirti. Gaafii harka keessan kaaftanii isin lakkoofna. Gaafii gaafattanii garas isin dabarsa. Gaafii sadii irraa fudhannaa immoo na dhageessu. Gaafii sadii isinirraa fudhannee sagantaa kana xumurree keessummaa keenya gaggeessina. Gaafii warri qabdan harka baasaa nama sadii fudha. Nama sadii gaafii sadii. Namuma sadii jechuu kooti. Hayyee tokko as. Lamaas. Dubartootarraa. Sadii as. Tokko dubartootarraa. Dubartoonni gaafii qabdan. Gaafii. Hin jiru. Hayyee nama sadii isinirraan eegala. Abbaa Usaarraan eegala hayyee. Galatama gaafii duraan kennuufi. Ani gaafii kiyyaa kanan obbo Joori dhiyeessu waan yaada gartee deemaa jirullee dhagahuudha wajjin. Uummatumti biyya keenyaa kun silaa dhugaa akka abbaa war sirna gartee waa diriirsuun deemutti yoo deemanis uummatumti gartee keenya fi sablamuutti keessa jiru kun namni gartee uummata ofiitiif dhaabbatee akkasitti gartee laalatee bulchitanii gubbaa yoo dhufe argamee uummata gartee yoo ballee qajeelcha wajji qajeelchuun jira maaliif hin waan tana gartee jinni gaafa gartee guyyaa qiyaamaa sheexanni fuula rabbii dhaabbatu. وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا جني همته إنه مناماتو نيامته قل نفوله بكا نفوله أكدت نجلس مدينة الله بكا تنواهنجيني وجدت أكسن نمي بيتين أمال مجوتنا بارلم تتائي برسنتي تدمي شن تاكسي والخبر بروبورتي وبجان أكيد بمخيصة في أكيد المخوني نمو مناقال لهم بلسو أكامي تقرتي فوجتو أمتا خينيات مدن داما أما اللي أماني على أحد المخلوق سلاقرتيني أبساها خورمونا أصدق أبساها من المفترية مخلين فرصار قتين قرتي وقبا بجاناتي واني قرتي موتو ما واني قرتي ومدخل أخواصا قرتي سامت يوجدون ما دوت وان خنا فرمات ما قبل يوني قرتي حالي موتو ما سبب جلتين تقوى خنا تبا خبلا أنا ما خنا يعني إسان إذا كان جوابنا دونا غري هذا معناه كده في دونا غري आदि आचार मोज वाचार का आर्टिकल रांधे का तरफ से हमसे आता है सिर्फ दो को चुका ना रबी का तो फचो वाला लम्बे सो हवासनी के ना हवासा और ट्रेडिशन थी का रिफमान वाकाया तारीख कोमा वाकाया कोमा वाइमत कोमा वादे बरफतु से seenaan qabsaa'ota Oromoo hedduun isaanii biyyee jala jira. Hin barreeffamne ati immoo jiraattee seenaa keessa haga keessaa gurgurii waaqessi kenne keessa dabarte kana barreessitee manga'uu keessatti galatoomsee jira. Kitaabni kan kee kun illee aadaa hawaasni keenya qoma waa kaa'achuu kan qabu gara waa barreeffama waa kaa'achuutitti akka jijjiiru abdii qaba.
kanaafuu galatoom jedha. Kan biraa waanuma haala eegaa qabsoo diddaa gabrummaa kana keessatti hirmaachuu jalqabde irraa jalqabeeti ani Jawaari lama ture Jawaari lama yoo jedhu ka gaafa qabsoo ka gaafa mana hidhaa duraatii fi ka gaafa mana hidhaatii asii. Jawaariin gaafa mana hidhaa seenii Jawaarii jechi isaatu bilisummaa akka bilisummaatiif fudhannu ture. Jechuun onnuma Jawaar dubbatu akka bilisummaatiif olaanatu ture. Waan inni godhurraa akkaataa inni ta'urraa akka wanna Jawaar dalaguurraa gariin kenna stateless statesman jedhaa ture. Jawaarii san ture Jawaariin durii kamadaa Oromoo afuuf karakkoo Oromoo faleessii waliin lafa kaayu kan dhukkubbii Oromoo waliin dhukkubsatu Oromoo yoo kolfee waliin kolfee Oromoo yoo dhukkubsatu waliin dhukkubsatu ture Jawaariin durii jechuudha. Ka gaafa Abiy Soodduu Minilik ijaaree namoota itti waamu leencoo lataa qabatee aanolee dhaqa. Jawaariin durii kan beekumsi ture Jawaariin durii kan jedhu jechuudha. Kan gurgaaf tokko yeroo san warra Habashaa tokko waliin nama Habashaa tokko waliin utuu haasofnu Jawaarii kana ka tuffatu ka xiqqeessu kan nama Omaayyuu hin beekne godhee dubbatu waan jedhu waliin haasawaa turre waan jedhu wallaalee aaree wanda kam xallaa የኦሮሞ አባት ትለዋለህ jedhee waan godhu wallaalee aarii waan biraallee dadhabdu waan biraallee godhuu dadhabdu wanda kam xallaa የኦሮሞ አባት ትለዋለህ jedhee aarii irraa jechuudha. Haa ta'u nama muddachiisa dhiifama hafuura baafata. Dhiifama naa warra hoolii taa'imii jedha. Naa gala. Egaa akka achi asii ka'ee gama mana hidhaatii bahee hoo Jawaar biraa kan jedhu akkaataa ani itti hubadhe dogoggora ta'uu danda'a jechuudha. Akka itti naa galetti hubadhe wanni hubadhe Jawaarii bir Jawaarii dur hin taane Jawaarii bir kan jedhu sii fi leencoo lataa gaafiin Oromoo Itoophiyaa keessatti deebii argata waan jiru yaada tokko qabdanii dhugaadha. Yaada itti amantanii yaada isin qabdan sanii haa ta'u leencoo lataa balaaleffataa baane bara dheeraan hedduu balaaleffataa ture waan inni kana jedhu qofaaf jechuudha. Independent Oromiyaa yookiin Oromiyaa walaba taate hin barbaadu akka waan jedheetitti yeroo fudhatamaa ture. Haa ta'u yoo akka jedhu leencoo riizarveeshinii mataa isaa qaba ture. Maal jedhaa ani yoo Habashaan na jajju yoo Oromoon abaartu yookiin balaaleffattu yoo Oromoon na jajju yoo Habashaan na jajju maal balleesseera laata jedhee of laaluu yaalaa jira. Lammata ammoo jedha riizarveeshinii leencoo qabu independent Oromiyaa irratti yoo fakkeenya federaalizimii ka tuqamu taate jedha. Ilmaan tiyyaatii fi ilmaan tiyyatti wala independent Oromiyaa dhaamadhee dabraa jedha. Riizarveeshinii akkasii qaba leencoon. Jawaarii biratti ammoo kana arginu eegamanii dhaati. Baay'eetii Jawaar bir kan ta'e fakkeenyaaf miidiyaa OMN situ ijaare situ dhaabee saree illee tokko misee tokko biraa nyaata. Akka gattee biraatiin qatti natti dhaga'amee jechuudha. Dhugaa rabbi hin jaalanna OMN yookiin haga waan qabuun humna dandeettii qabnu ittiin gargaaraa turre. Adeeroo gabaabsaa gaa. Gaaffii gabaabsaa. Hedduu dubbattee gabaabsaa tuma tokkosh. Gaaffii warra biraatiif kennuu qabna waan ta'eef gabaabsaa. Thank you. Dhumarratti maal jedha waa hedduu wanti asirratti sirna baay'ee kun sabna godhu waa hundi ana fuula baafachuu barbaade kan sillee arginu sitti dubbannu deebisirraa argannu kanaaf hafuura baafachuu waan barbaannu fe'ee haalisu. Maal jenna ture gariin kenna waa si hamannu egaa tumma ilaati baatee si hamannu tokko maal jenna gariin kenna Jawaar waan bilcheessaa jira akkanaan ta'an jiru. Waan bilcheessaa jira malee akkanaan calliseen teenne inni qeerroo karaa irratti jibbe suni dandeessisee san teessu dandeenye si hamataa ture. Kun maal jedha Jawaar homaallee bilcheessaa hin jiru ofii waa bilcheeffataa jiraa jira. Kun ammoo maal jedha Jawaar homaallee bilcheessaa hin jiru homaallee bilcheeffataa hin jiru ofumaa bilchaataa jiraa jiru. Anyway, wanni ammaa jechuu bara. Ati waan leebichee waan leebicheessaa jiraatu tole
waamicha fadaa jirtu ni jiraatu ne nan dhatu tole waa fi bichaadhaa jiraatu ne nuuf bichaadhaa ta'a bare garuu waamicha isinee kan nutti hin deebiin kan naaf siqii galatooma. Galatooma, thank you. Ayyee carraa tokko qofan kennaa. Please be considerate of the others' time. Daqiiqaa lama qofa qabdu gaaffichuudhaafi. Galatooma. Galatoome garuu carraa biyya kana naannoo gobatee kanaafi durmaan akka waanuma hin ta'e. Ganama sa'aatii lama tokko kan jedhamu sa'aatii jaarratti jalqabdee baanee jechuun godinaalee xiqqoosii uummata kana qabu fakkisiisa. Fotoogiraafii kusee beekudha dhaabatu jechuun godinee atiinki xiqqoo bishaaniiti. Namni hamma qabatee eegamtee billaa jiraa dubbatee isarraa jecha ni jiru fudhatee jecha keenya fudhatee fi inni dhufee deemuuf karaa namatti deemuuf nurraallee waa argatuuf. Ufisarraallee waa argatuuf doonne ani jecha biyyaa fi itti deebitti silaandii namoonni baay'ee haasa'uu fedha garuu jawaarii keenya baga dhuftee baga rabbiin illee adhaansi ga'ee goota ati taatee Itoophiyaa keessatti taate kanaanillee rabbiin illee si eegee ati illee ufeettee baga uummata Ohayoo kasii hurree guyyaa tanaan duratti ati dhuftaa kan jedhagee Arafaa irratti qabanii akkamitti Arafaa irratti qaba jawaarii miti maaf Arafaa irratti qaba maka jedhee uummanni asitti wal qabate beekan fagottuu beeka jedhanii ati achi teettee beektee fuula feesbuukii kan kee gubbaatti dabarsaa jettee dubbattee fi si galatoomfannee jira. Asumarraan qabee gaafii kiyya jecha silaa Itoophiyaan keessa jirtu Oromiyaan keessa jirtu wama nu beeknu wannuma nu beeknu asii waggaan deemeera. Biyyi dhalate Arsii Mul'isaa keessatti Arsii Mul'isaa odoo dukaan hin dhaqin waggaa deemu kan bicha halaama baate sabaa kee deemee jira. Maaf akkachi jiraate duraan kan dhageenyu akka maletti namni miidhamee biyya Wallaggaa miidhame hin jiru. Amma sa'aatii kanatti namni akka Arsii Mul'isaa keessatti kan miidhame hin jiru. Arsii Mul'isaa keessatti uummanni keenya konkolaataan tajaajilu karaa deemu. Sa'aa dhiyoo kanarratti torbaan lama kan gongeene keessatti yoo akka seenaatiin namni dhageessanii jirtanii Amaanee Badhaasoo taate Minisootaa jirtu durbittiin isii abbaan isiitii fi haati isii garaa tokko jaatiluu yaate darabootiidha waliin guddannee waliin baane eeggata dubartiin lama haadha ijoollee afuriitiif haadha ijoollee lamaa durbitti isii ajjeesan. Warri muka keessa jiru hin beeknu warra mootummaatti ajjeesaa jedha. Warri ammoo mootummaa ammoo warra mukaatti ajjeesaa jedha allaalaan akkanatti waliin hajjii waaqayyoo katibeettu aanaa Mul'isaa keessatti ani waa'ee qabsootii biyyaa bahee Naayiroobii ture hajjiin beekamaa ta'u aanaa Mul'isaa keessatti ture ajjeesan. Namni aanaa Mul'isaa keessatti Oromoon as jiru waa'ee aanaa Mul'isaa keessaa nama darbu takkitti illee onlaayinii dubbatti illee oomishe dhageenya. Gise aanaa Mul'isaa keessatti namni akka aanaa Mul'isaa keessa dhumaa jiru sa'a kan hin jiru. Maali jechuufi aanaa dhatiya fuudhee biyya deemee haati biyya bitta dhaqee sakka jettinaan jettee ji'a Juunii keessa si deemu Julaayii keessa deemee odoo biyya isin itti dhaladhe biyya itti dhaladhe odoo hin gahin haadha biyya yoo dureellee na ajjeesanillee haadha biyya isii irratti rabbiirraa argadha jedhee fuudhee deemanii sa'aatii tokko yoo akka hundaa'ii jiranii keessaa deemee haadha biyya itti gadhee biraa deemee jira aanaa Mul'isaa keessatti. Amma sa'aatii kana nama akka aanaa Mul'isaa hin jiru. Anama gara gaafiifi yaadni kiyya baay'eedhaa gara gaafiitti taatee jiru. Maali gaafiin kiyyaa dhuga. Uummanni akkatti jiru kanumaa wanni haaraan jiru wanni sirra baranullee jiru maali yaadni jecha maali yaadni nu goonu. Gaafiin asirraa qabu biyya teenya biyya Oromoo keessatti uummanni kun muka keessa jiru. Uummanni gara agartanii gara Amaaraatiin eeroonillee baatee mootummaan mormol qabdee ala jiru. Uummanni gara keenyaa akka bilisummaa Oromoollee mootummaa wal qabee ala jiru. Atillee ala jiru. Atillee wanna kana mootummaa kan argitanii tan itti himna yoo karaa qajeelte waliin sochoona. Yoo isin didde duga jalaa dhumna gadaa isanii jetta. Odoo waan kan dhufee kana mootummaa fudhatu hin taane jechi kiyya gaafii kiyya irratti uummata kana ta'a gara warra Amaaraatiin warra Faannoo kanaan keessaa nama qabda ta'a uummata keenya qabda bilisummaa Oromoo keessa kan jiru kamuka jiru keessaa nama qabda lama namni yoo biyya keessaa nama qabaatee
bootaa itti jiru sanitti batumaa nama dhiban warra alaatti dhugaadha nu karaa argitanii tanii keettee jirta bootatee warra socho'a haqa nasitu dhuftaa'an jettee akkama seegaa jira jawaar maalirra jiraa jenna jawaari be Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa jara waliin jiraan hundee nagartee obboleetu yakkaase akka hin jirrellee uuma qabna akka nama si waliin jiru keessatti ani gisee tokko biyya deeme Makki'aa fi Abdulqaadir amma namni beekuun jiraa si bira dhufanii man achi ta'anillee keessatti akka rakkinna dhufuu hin dandeenye si bira dhufanii si bira taa'anii uwwisa laama bidiruu sitti dhufaniira ummata sanirraa gaafan bidiruu si kan sitti uwwisan Makki'aa fi Abdulqaadir fidde anillee uffate kan jamaa dhufanii uwwisanii mizanii wayii namni bidiruu keessa garuu ammoo kan margu ijaarsi argin malee si waliin deemee naasan malee si waliin jirra ummata kana keessaa maal qabu namatu jira akkuma gisee Awustiraaliyaa irratti immoo Kanaadaa irra gaafuu isi gaafataniira ati kun qamsaa'aan irraa qabsoon itti fufa maal duuba qabdaa jedhe si gaafatan gaafuu isi gaafii kana maal duuba qabsa jennaan eeroo kan ibda nyaatuuf duuba qaba kuma takka yaadina jettee marsi kennitee jira guyyaa ati warreetti hidhamtee hoggaa tokko hojii ajajjeetu eeroo ati jettu san dhabna amma maal qabda duuba an jala ta'uu Ifama yeroo jalaa dhumaarti waan ta'eef gaaffii kanumatti dhaabna Jawaar gaggamaaf si akka nu deebisu within probably 10 minutes or less. Wonderful. Galatooma dhugaadhaatiin yeroo eegalu qaba ture warri magaalaa birallee ollaan bultan yeroo jedhametti ani qophii ganama isaa irratti keessume already dukkana kan gaamsi wal keessatti jedhameera kaan immoo waan gaamii duuba ganamee nuti jedhee walii galchuun gaarii miti nama dhufe irratti sagantaa olii eegallee namni warraan guutaa deema sanaatiin warri qopheessu qabxii fudhata. Kami asing agama tadi. Umat itu juga orang jaga kompesa bahasa bagian wahai parlamen di Bogor. Umat itu apa? Umat negara. Umat orang mulai negara itu. Kes demi tidak. Umat ini kalau domir di kemana di nama Isa atau nama Isa Fakar. Nama Isa Emar, nama Danta Isa Dindem. Nama guddifate guddisa isaa dhaloota isaa amala isaa beeku osoo fidhate biyyu rakkoo qabu. Egaa biyya kana bakka hedduun deemee argee. Mee waan isin gaafate koongiresimaan biyya kana maaliif waggaa isin biqiltuu barreessitan waggaa isin biqiltan deebisni kennu waggaa lammoota filannoo qaba jechuudha. Dantaa fi jecha fedhii keessatti argamuutis. Warri paarlaamaa Itoophiyaa keessa kan gahu gubbarraa gad ergamanii hedduu isaanii eessa nu takka dhaqanii beeku. Aangoo harka isaan kaa'e warra gubbarra jiru warri gadi hedduu isaanii eenyummaa isaanii nu beeku jechuudha. Kanaaf gara dimokiraasiitti ce'uu qabna. Amma mootummaa Oromoo wanni kan nuti mootummaa kun Oromoo wanni jedhamu maaliif kun Oromoo keessa baata. Mootummaa Oromoo kan jennu mootummaa Oromoo miidhagee yoo ta'e mootummaa uummanni filatee immoo danda'a uummataa deebisa. Mootummaa Itoophiyaa filachuun nama dhiba maaliif uummattoonni Itoophiyaa hin filanne. Kanaaf dimokiraasii ijaaruun irratti qabsaa'uun barbaachisaa kan jedhuuf. Warra biyya kanarraa galanii biyya saaman warri biyya kanarraa galu hangi tokko hin saama hangi kun saamamee gala jedhame. Isin soobanii hedduutu kasaaree asii ta'e jedhu. Jarri hanga warra durii eegisaa waan isitti himu. Hattu macarraka nama beeku kasaaree sitti yommuu asii hoggaan bee oo amaluu kenne itti gaafatamaa komiitii oo waa'ee uumuu jedhanii gamana fuudhanii pirezidantii odeessanii gamana boodigaardii oofanii lafa kaaree kuma shanii si gala jedhanii lafa itti agarsiisan kaarta dallaan immoo dallaan lafa kana miliyoona dhibba sadii gurgurtaa Eko boda selama sekolah awal tertentu aku miliyon lebih bodoh jauh. Asikoro angge sabi nade, macam tu nade. Oga awal dengan lalu surat kasanjiru, asik mati sama cari.
Namni hedduun kaasitti amma isin dura garagaruu maal beeka? Asii waan qabu waan asii qabu achitti lafarra facaase lafti harka isaan galtu. Waan achitti qabanii waan ittiin nama qabanii jiru namni biyya kanaa galee duroome. I don't know. Kakak saaree irra caalan nama. Maaliif itti si qabatti jedhamni seeqa osoma jaan akka hin dhiibne maallaqa ala kanaa qabdu itti baaftu. Jadi oma sih kan, malah di orang orang kayak gini, oke kan jarak tahu kan buat tak. Jangan jalan sana wajar, karena bagian besar umum ini. Afan fisik kamu bakal sebenarnya. Awal sebelum subuh, boleh jalan aja. Agar pi ayo ke di mana jaru berbagi, boleh ke di mana jaru, wajar jaru berbagi kan bisa. Semua mana kuliah kawati, sedikit orang tu, di negara biasa ni sedikit orang tu wajar. Saniala kita rumah kayak sebelum tadi, orang kayak sebelum tadi, asik dengar bisa kita sari. Biasa kamu cuma tu, gubahan gaji. Nanti kalau ni jangan gubahan nanti deh, dur. Kalau zaman balasan development stage jangan tu biasa. Kamu mau dalala stage jangan. Karena biaya an, bonu waktu mati ni, akka operasi tu singkos. Robo sama wali sama ini juga orang sama itu banyak nih. Orang secara orang biasa ni biasa. Don't waste your time. Boleh deh ini yomsi awak apa semua pusat tadi. Tinjauan aja. Gara Jawa kita dua kita bodoh. Anak ni siapa kita dua kita bodoh gara-gara beda. Orang mau berpengalaman sedikit dua lagi bisa diasih gara-gara. Orang mau sekretari itu kau dua lagi sekretari itu kau asih gara-gara. Dijiram ni, tuhan dewan itu. Anggapan ini dah seru. Anggapan mau sedikit ni kapsul gara tu. Mau sedikit anggapan mau tidak macam urusan balau. Jibbat agama. Kalau mau tidak mau boda, lerom tae, subscribe bae, gara filteran ditiar tu orang tu benar itu. Ergam boda, biji yang berada di biji yang timnya kadang. Agar masih asal kesat tu agar mentersimpan itu, hal pertama biasa itu baju, hariro umroh tasir itu baju kawan tu. Hal yang pertama biasa itu orang ini agau, kamadang yang ini beragau tahu kamu, tapi biasa ni him tahu kamu. Only the responsibility. Dia itu sehingga wan sehingga kalau kita ada wan sehingga aja ni aman sehingga mas itu. Isin apa proses sudah? Isin gemaci sudah. Ada isin gemaci saya baru sudah diisi semua ada. Ada isin gemaci saya baru sudah gemaci sudah ada. Jadi itu orang tahu hari itu lumpuh tak? Gara kayak itu. Kuning muka mu itu ni lagi. Anak dia jauh, atau umpat, atau garut, atau unat, dia jauh kamu tu. Sampai kami wajib diplomasi itu cukup kamu tu. Pokok tu mereka kaya sakti, ismale isjara tu demo, luf, उसको पैसा मांगे तो ये जो है ना ये लज्जू थी, वो भी ज़्यादा तो इसीलिए भी इसको पानी Kompensi hero lah, update board. Video tu kalau video tu dengan iPhone kan. Every now and then update ada jadi ni. iOS 18 something lagi ramai. You have to update itu sama sekali. So meet the challenge of the day. You have to understand the political, social, and economic conditions of society. You have to be. Kung saan usap pa peso kabda, psychological usap pa peso. Ako biasa Manila cara natin ito betul. Tahu buaya di luarin di bandar ini, tahu itu bisa berbagai cara natin. Ergam bahaya bodoh. Akan sini dan dalam tisu di sini nama dia sini berjalan. Akan bahaya tu so. Itu apa? Wanti umamu
hariiroon humnaa balance of power humnoota affee barbaachisa. Ani waan arganne irratti dabaluu malee waan arganne ibsuu barbaada. Kanaafin tokko waggoota lamaan sadeen dabre kanatti ofii qopheessaa ture akka dhuunfaatti emotionally, psychologically, intellectually qopheessuu qaban ture. Tarsiimoo qopheessuu qaban ture. Caasaa ijaaruu qaban ture. Hojii dippiloomaasii hojjechuu qaban ture. Baay'ina hojii hojjennee hojii. Wanti akka taate gaafisa lamaaniin deemaa ture. Sallamaa walitti illee qophii akka dhuunfaatti jiru. Ana qofaa miti warri waliin jiru. Garaa jiran qophii gamana ittiin jiru qopheessinee yeroo laallanne timing is everything. Yeroo barbaachisaa ta'e magaalaa adda addaatiin yeroo barbaachisaa ta'etti gara hojiitti seenee jiru. Qophii qabnaa tarsiimoo qabnaa hojiitti seenee jirra jechuudha. Gara asumaan kaatee waa'ee ijaarsa jechuun kitaaba keessa barreessee jira. Maal naan jedhe ijaarsa kitaaba tokko galatoomii har'a kana dhaabee naan jedhe. 1960 irraa kaasee hanga nan dhufee har'a irraa fudhadhu Oromoon illee cunee ture. Warri kunis akkasuma jedhama. Rabbi na kaasee olbee nama garagalee jechuudha. Leencu hayyoo Oromooti. Leencu ilaalcha isaa isin fudhatamuu danda'a. Honest intellectual. Sagantamoota keessatti haalli qabatamaa uummanni keenya keessa ture, haalli qabatamaa qabsoo Oromoo keessa ture, mooraan qabsoo Oromoo keessa ture. Probably haalli inni yaada isaa sanitti dhaadeffatee fuuldura turatee gahaa ta'uu danda'a. But he was honest. Akka namoota gaarii onnetti waan biraa amanaa afaan waan biraa sinitti dhumu. Naaf inni hedduu wal mormine duris ammas waggaan dhaqanii argama. Wal mormine dibate mana gabaa. But I have great respect for him, for his intellectual capacity. Haala mootummaa ammaa sanatti garaagarummaa qabna keenya. But garaagarummaan keenya garaagarummaa beekumsa irratti xiinxala irratti hundaa'ee jira. Kanaaf yaadni amma Itoophiyaa Oromoo kun qabsoo ta'ee yoo cidhate adeemsi irraa eegalee hojii suuraatiin eelee qofaa irraa kaasee sanboota haayilee fiigaa baaroo kana dhufe. It is healthy. That's what makes us Oromo. We carry two ideas. We debate, we discourse, but we move forward. Tawakan yeroo suraa deema. Federalism lo de gara itu hal pertama majnun ni. The state wannya yang jauh mana sih? What is the state? Gandar rakasi hingga federal casan juru casan moduma senna moduma. Akka malee laaphatee naamshee waan jiruuf maal jedhu qinxoot waa'ee independensii fi Itoophiyaa maal jechuun san keessa si eegu we don't have that opportunity. That opportunity is lost. Namichi abaaramaan dhufee daaraa godhe torraasa. Bar biyya takkarraa hodhoo takkaa biyya takka maal godhu biitii jiraachuu qabda. Biyya burtu keessee kunkurreessee isin Itoophiyaa jettanii Oromiyaa keessaa baala hin jirtu. Gaafii maal jedhu aanaa muummessan jirtu qaba. Aanaa muummessan jirtu. The state is crippled. The state is the most powerful human invasion. San dismantled. Kanaaf taasiin duraa isin goofama. Hojiin duraa Oromoonis ta'e sammuu keessanii adda durummaan nuti irratti hojjetamuu qabnu to save, revive, and restore the state. Samboota gara dimokiraasiitti deemu. Kuma lamaaf keessatti carraa guddaa nama qabna turre. Gara abbaa irra deemu takka gara dimokiraasii. Gara dimokiraasii wayii yaala qaqqabaa biyya sanaa kennaan titee abbaa irra ta'uu danda'e yaale. Garree ta'e anarkii keessa oli gara anokiraasii keessee.
kana keessaa baanee biyya deemnee yoo hin jaarin rakkoo guddaa geessisee biyya deemnee eegasee tajaajila booda san booda warri abboonni keenya hiree murteeffannaa jechuudha. Hiree maal murte lubbuun jiraachuu hin dandeenye biyya keessa qaba. Kanaaf let's be realistic about real things, not abstract ideas. Waa'ee lola biyya keessa deemu kan osoo moo'ee waan biyya kana yaadara biyya. Gaafa biyya angoo tuufu Oromiyaa keessa tootarii yoo didaamii inni dhibee lolaa jiraate. Achitti dubbiin akka fudhatu wayiwaataa ture. Biyyaan galle gaafan isaanii wayiwaachuu ture. Maarshaal Biraanuu Juulaa lubbuu jira. Himuu danda'a. Osoo biyya kanaan galin April, May 2018 dubbii kana daddaba bitaa rakkoo siyaasaa bahuu biyyaa baase furaa araara buusaa biyya deebisaa. Dhageenya wallagga Oromiyaa dhufa maal waluu barbaadan naannolee keessatti warsiifaa qabatanii wallagga isolee gochuu barbaadan. This is real, but I was there. Kaanee bakka wajjin wallagga dhayu. Uummata san dhaggeeffannee qorannee gabaasa bal'aa bakka hoogganni abaa'ootiif mootummaa kun jiru dhiyeessine. Gaafas namuu dhaggeeffanne. Dubbii babal'attee shawaa geesse. Gujiidhaan ol dhufte Booranarraa. Har'a qe'ee nama hundaa geesse. Biyya san keessa lolli kun baraa gammoojjii keessa qola. Gammoojjii Harargee, gammoojjii Baalee, gammoojjii Eertiraa, gammoojjii Tigraay, gammoojjii Ogadee. Har'a lolli baddaa lafa qonnaa keessatti godhama. Lolli har'a Finfinneerraa kiiloomeetira 40 irra godhama. Si mootummaan burkutaa'ee jira yookaan isin warra waan tokko miidiyaan biyya keessa gabaasee ture. Galii waggaa GDP Itoophiyaa bara tokko keessatti walakkaadhaan gurgura. From $207 billion to $100 billion. Kana qabateeti gandarra deemee karaa daandii mana hiikaa fakkeessa. It's incredibly weird situation. Kanaaf falli jiru dhagaa aanaa murteessaa jechuudha. Aanaan dabareen uummanni gaara ta'e murteessaa achi gaara kaakaa sarba jeete sirna kalee sama ture. Shawaan gubbaa keessatti sabaala kun hin jiru. Shawaan baa hin jiru. Gujii rabbiin albuuda kenneef san abaarsatti godhee jira. Koongoo ta'ee jira gujii. Gujii literally Kongo. Gujii kaampaaniin hin jirre kan hin jiru kan keessa biyya alaa uummata kana gamaa gamanaan fixanii maal godhanii wal nyaachisanii gujiin hin jiru. Gujiin guddaan gujiin uf bira dabree ollaa fidee galisiifatu suni hin jiru. Kanaaf wanni barbaachisu lolli dhaabatu qaba jennee tokko lamaan dabree kan hojii kan simoo qopheessuun cinatti hojii guddaa yaalaa ture. Nageenyi Oromiyaattis naannoo keessatti wallaallee miti rakkoo gamaa gamanaa jiru akkuma ta'e nu godhame qawween siyaasni keenya afaan qawwee gara afaan ogeessaa taatee kunimmoo hedduu taara jarri garuu hoggaa xiqqoo irraa qabbannu itti amma. Kanaan as geenye jechuudha. Dhumarra waa'ee hoolaa keessaa maalumaatu faannoo dhiiroo. Namni madaa ofii beeku madaa namatti qoosuu qabu. Ijoolleen naannoo Amaaraatti bosona galteetti hedduun isaanii nu wajjin wayyaa irra qabsaa turte. Haqa namaa beekuun sirriidha. Qabsaa garaagarummaa qabna yes. Ana si dhaqee bara Finfinneetti Ambootti Asii Ambootti Shaayinaatti Asii Baardaaleen dhaqe. Gaafii gaafsan isaan kaasaa wayyaa dhaqanii miti. Gaafii isa waltajjii kennaniifi waliin mari'atanii wal amansiisanii deemuun osoo barbaachisu maal wanni abifaan godhan. Gaafilee nuti qaamnu isaan qabsan irra dhufanii waan irraa dhiisanii waa'ee kaleessa sirna mana eegsisuu deebi'anii
waan hin jirre waan kijibaa waan gargaaru. Tigraay hin ta'u Oromiyaa haa ta'u qawwee hin achiisa. Egaa itti fayyadamanii lubbuu meeqa gabbarsiisan booda hangana tokko gargaaranii qawwee lafa kaa'anii. Ijoollee keenyaa maal ta'u? Ijoolleen har'a maroo jirtu hedduun siiqaa yeroo qaleen wajjin kanaaf maa godhe. Maaliif gosa galti? Gaafa jaalala wajjin kan nuti hidhamu hiriira. Walii qabanii hidha galchanii hidha keessa torchan godhe. Hidha baatee kan eegaltu milishaa taakkoo irra barate. Haadha jalatti qaaneessa ture. Ijoolleen mana galteeti amma booda ilmi dhiiraa biyya nan tuqu yeeti gosa galanii. The same thing. Kanaaf ilaalchi gama dhabu. Ijoollee keenya sodaatee tolsimoo isaan jirtee haala isaanii waliin dhaabuu fudhatee jiru. Ati political reality. Dargaggeessi kun mee aanaa keessa gaafadha. Aanaa mul'isa jettee aanaalee Oromiyaa keessa jiran kana waraanni maroo irra deemee gaarii hin jiru. Sirnichatu nama madeessee rakkisee bosona galchee. Kanaaf hojiin kiyya hojiin keessa akka ta'u qabu dhiibbaa dargaggeessa kana naannolee garaagaraa keessa dhiibee bosona galchisan rakkoo siyaasaa sana irraa furanii gara manaatti akka deemu gochu. Ijoolleen kun kadhaan irratti hin deebisu. Ijoolleen kun abbaan gadaa gadi ba'ee gadee hin deebisu. Ijoolleen kun dirooniin itti bu'e hin deebisu. Maaliif tokko sirni mootummaa akka simara isaa kunuuntee akka isaa kenneessu hin jiru laafaadha mootummaan. Lama sirni isiin amantii hin jiru. Ijoollee galgala waan godhaa jiran beekta ijoollee obboota ammoo ijoollee hedduu galchee jedhee nu baatu ammas bebe kana haasaa turanii hedduu isaanii leenjii hin kenne jedhanii bulbulaa tursiisanii isaan keessa hedduu isaanii ammoo mana murtii keessanii hoogaa godhaa gadi lama turteessaa jiru. Kaaf ta'oo ijoollee waraanni nu ba'ee jettee galte hidhachiisanii obboleeyyan isaanii kalee isaa wajjin qabsoofte dhaqanii akka waraana godhaa jiru. This is not a solution. Comprehensive solution biyyi yoo qabamu taate biyya sanitti tokko sirnichi harki isaa micciirame kara dirree siyaasaa gara dirree marii akka nuuf dhiibbaa godhu barbaachisa. Dinnaan immoo hadidee san sarjikaan irraa kaasanii sirni siyaasaa nagaa biyyaa buusuu danda'u akka dhufu hidhuu barbaachisa. Kana kanarratti hojjechaa jiru. Karoorri Simoon biidee itti seenu eenyu Simoon Sifaan jira kan jettanii samichi kan dhawata kan labeetti. Dhawata kan labeetti. Keenyaa fi kan biraa kan waliin jiru. Maaliif waan na jaalatan jedhu arra carraa ummatoota biyya sanii walirra kennanii takka waliin dhabamu wal fixu takka walii obsanii wal ta'anii wal ajjeefni agarre wal finni agarre namni biyya sanii ammoo duus ajjeesuus ifatee jira loota ifatee jira. Kanaaf carraa waan jiru carraa sanii fayyadamnee sirna gaarii uumuudhaaf humnoota hedduu wajjin nu keessa murtanii warreen biraa wajjinis walumaa qabna waliin haasaa jirra ni bilcheessina dhawaatan tokko tokko walii haasaa yeroo nu qabamu hojiitti hiikaa isin agarsiisa deemna warra waa'ee hedduu galatoomaa hedduu galatoomaa isin jaaladhaa nagaan naa bulaa. Hedduu galatoomaa haamilee hin jenne ammallee. Hin jenne haamilee. Baay'ee galatoomaa warri isteeta garaagaraa irraa namoota dhufantu jira namoonni baay'ee dadhabatu jira.